Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Sadaasa 24 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo qophii keenya har'aa qabannee dhiyaanneerra. An Hariiroo Jirgooti qabiyyee qophii keenyaan isin beeksisa. Oduu golee Oromiyaa keessaa argaman durarratti isiniif dhiyeessinee itti aansuun fuula xiyyeeffannaa jedhu kan gaazexaa Leelloo jedhamurraa arganne maaltu as adeemaa jira mata duree jedhu tokkos qabannee qophii addaa godhanneerra. Wallee warraaqsaas raacetii qophii keenyaati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka turtan kabajaan isin gaafanna. Amma hangafoota oduu bakka bu'ootiin uummata Oromoo Gujii gaaffii uummataa qabatanii gara waajjira pirezidaantii Oromiyaa magaalaa Finfinneetti dhufan dararamaa jiru. Miseensotiin OPDO miindaa isaanii irraa 30 akkasumas hojjettootiin miseensa OPDO hin taane ammoo 15 dirqamaan akka buusii baatii baatiitti buusan ajajni itti darbe. Hojjettoonni ammoo wayita uummanni keenya kitila 15 ol beelarra jirutti uummata keenyaaf buufachuu dhiifnee OPDOf buufachuu hin qabnu jechuun mormii kaasaa jiru. Siidaan magaalaa Naqamtee keessatti OPDOtiin ijaaramee jiru siidaa gootota Oromoo seenaa qabeeyyiitiin akka bakka bu'u gaafatame. Barattootiin yuunivarsiitii Walqixxee makaminsa magaalotii wayyaaneen karoorfatte jabeessanii morman kan jedhanii fi kan biroonis jiru jaal tokkicha murteessaa bal'inaan nuuf dhiyeessa. Waajjirri pirezidaantii Oromiyaa abbootii gadaa fi jaarrolee bakka bu'oota uummata Oromoo Gujii ta'uun gaaffii uummata Oromoo Gujii qabatanii gara waajjira pirezidaantii Oromiyaa kan magaalaa Finfinneetti argamutti dhufan simachuu diduun isaanii dhagahame. Bakka bu'ootiin uummata Oromoo Gujii 40 ol ta'an kun gaaffii uummataa qabatanii kan gara waajjirichaa dhufan yoo ta'ullee kashalabootaa fi mormitootatu walitti qabamee dhufe malee gaaffii uummataa miti jechuun ol seenuullee dhorkachuun torban tokko ol Muktaar Kadiriin otoo hin dubbisiin magaalaa Finfinnee keessatti hoteelota qabatanii baasiilee hin barbaachifneef saaxilamaa jiraachuun barame. Haa ta'u malee uummanni Oromoo Gujii kun rakkoo bulchiinsa qabna jechuun yeroo garaagaraatti mootummaa wayyaaneetti yoo iyyata galfannellee deebii isaa waan argachuu dadhabneef qaama olaanaatti iyyachuuf dhufnee jedhaniiru. Kunis ammaa dura wayita godinni Gujii qabsoo cimaan of danda'ee ijaaramutti aanaaleen 9 ta'an akkasumatti haala teessuma lafaa bal'aa godinichi qabuun of danda'ee godina ta'e akka baajatni barbaachisu ramadamee fi hundaa'uu yoo gaafatan illee dirqamaan Boorana jalatti akka bullu nu hambisuun gaaffii yeroo dheeraa uummanni keenya qabus shilleessuun rakkoo bulchiinsa gaarii nurraan ga'uun tajaajila bulchiinsa garaagaraa barbaacha ammallee akkuma duraatti karaa dheeraa deddeebi'uun uummanni keenya dararamaa jira jedhaniiru. Kun kanaan osoo jiruu mootummaan ofumaaf ta'e jedhee uummanni Oromoo Gujii kun Oromoo Booranaa jalatti akka bulu gochuun badii bulchiinsa garaagaraa irraan gahuun uummanni qaama tokko kun akka walitti bu'an gochuun tokkummaa dhabsiisee Oromoo addaan qooduuf itti fayyadamaa jira. Kanaaf jecha akka sabni kun of danda'ee godina mataa ofii ijaarratee tajaajila bulchiinsa dhiyeenyatti argatus ta'e naannichatti sabatinsi akka argamuu hin barbaadan. Ammaan tana gaaffii uummataa qabatanii bakka bu'ootiin uummataa kun pitishinii namoota miiliyoonotaan lakkaa'amu qabatanii yeroo waajjira pirezidaantii Oromiyaatti yoo dhufanillee gaaffii seensisuu dhabuun gaaffii ammoo har'a bor jechuun beekaatuma beellama kennaa fi beellama cabsaa magaalaa Finfinnee keessatti bakka bu'oota uummata hangafa kanaa dararaa jiraachuu fi kabaja dhabuun isaanii beekameera. Gaaffiin uummata Oromoo Gujii kun bara Haayile Sillaasee irraa jalqabee kan turee fi hin deebine ta'uunis ni yaadatama. Gabaasaan qeerroo aanaa Bonayaa Boshee aanaa Sibusree Leeqaa Dullachaa Waamaa Haagaloo fi Nunnuu Qumbaa irraa akka hubachiisetti guutummaa onoota baha Wallaggaatti leenjii maqaa karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii marsaa lammaffaa jedhu adeemsifamaa jira. Akeeki leenjichaa maqaa karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii marsaa lammaffaa da'oo kan godhate leenjii afuufaa TPLF aangoorra tursiisuuf wixxifatudhas jedhameera. Hirmaattotni muudamii lafaa dhalootaa lagaa fi gandaan Oromoo adda baasanii bulchuuf gaggeessamuu haa dhaabbatu kan jedhan yoo ta'u gaggeessitoonni OPDO gamoo waajjira ADO OPDO ijaaruuf dirqamaan miseensi miindaa ji'a irraa 30 kanneen miseensa hin taane immoo 15 ijaaruuf dirqamaan kuttu wayita jedhamanitti hirmaattonni wayita uummanni kitila 15 beelaan dhumu dhimmi waajjira ijaaruu dhimma murteessaa miti uummati keenya balaa beelaarraa ammas akka baraaramuuf dursa salaanaa jedhan.
Sababa kanaafis namoonni yaada kana maddisiisan haala jabduudhaan leeqaa dullachaatti qorataa akka jiranis beekameera. Oduu biraan gabaasaan qeerroo yuunivarsiitii Walqixxee gara keenyatti qaari'ee akka mul'isetti barattoonni sabboontota Oromoo yuunivarsiitichaa bifa lamaan mormii bulchiinsa yuunivarsiitii Walqixxee irratti fincilan. Maqaa leenjii jedhuun duula duguggaa sanyii maqaa maaster pilaanii Finfinneetiin gaggeessuu irratti barattoota Oromoo amansiisuu fi maqaa Itoophiyaa ijaaruu jedhuun saboota kush amansiisuuf yaalanis yuunivarsiitichatti gaaffii jabduun barattoota Oromoo fi barattoota uummattoota kibbaatiin itti dhiyaate wayyaanee mataa cabsuun beekame. Barattoonni Oromoo qabsoo sabboonummaa bifa lamaan adeemsaa jiru kan jedhame tokkoffaan barattoonni keenya gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo gaafatanii fi maaster pilaanii fi walitti makaminsi magaalota Oromiyaa akka haqamuuf uummata keessaa baaneef gaaffii kana eessattuu yoomiyyuu jabeessinee gaafanna. Lammaffaa yuunivarsiitii Walqixxeerraa bara barnootaa 2014 irreessa arfaasaa waan irreeffataniif qofa barattoonni Oromoo 12 ari'aman jibbinsa sabummaan ari'amaniif haal duree tokko malee gara barnoota isaaniitti akka deebi'an cimsinee hubachiifna. Sadi abbaan biyyummaa uummata Oromoo magaalaa Walqixxee guburee akka eegamu ni gaafanna. Fakkeenyaaf lafti Walqixxee dirree Oromoo fi moggaasa Oromoo ta'ullee ummati Oromoo magaalichaa keessa jiraatu akka sabaatti ilaalamuu dhabuun mirga namooma keenyaa kan tuquu fi guburee jechuun mataa isaattuu gubuu jecha jedhuu fi dirree Oromoo ta'uun utuu beekamu imaammata TPLFtiin nu dhiituu fi saboota biroon walitti nu buusuuf saganteessee waan ta'eef saboonni bakkicharraa jiraatan akka sabaatti uummata keenya akka kabajan jaalalaan wajjin jiraatanii fi hubannoon kennamuu fi qabu jabeessinee gaafanna. Fi gaaffiilee hedduu gaafataa kan turan yeroo ta'u tooftaan lammaffaa immoo walgahii isaanii barattoonni Oromoo hanga guyyaa irraatti illee lagatanii turan. Haa ta'u malee bulchiinsi yuunivarsiitii Walqixxee maqaa barattoota Oromoo walgahii hirmaachaa hin jirre maxxansuun maaliif akka leenjii irraa haftan nutti himaa wayita jedhanitti barattoonni Oromoo ta'i jedhee mootummaan TPLF Tigraay uummata keenya baha Oromiyaa irra jiraatan mootummaa naannoo Sumaalee Liyyuu Haayil jedhamu hidhachiisuun fixaa kan jiru yeroo ta'u bulchiinsi naannoo Oromiyaa immoo ilmaan guddifichaatii waan bakka bu'abnee fi mootummaa akka naannootti illee saba keenyaaf quuqamu waan dhabneef uummata keenya dhumaa jiruuf gadda lammummaa keenyaa nutti dhaga'ameef leenjii dhiisiitii barnoota hordofuuf nutti ulfaateera jechuun leenjicha lagachuu isaanii gabaasaan qeerroo yuunivarsiitii Walqixxee irraa nu qaqqabe hubachiiseera. Barattoonni Oromoo 19 yuunivarsiitii Wallaggaa irraa akeekkachiisaman 2 immoo ari'ataman. Qubsuma beekumsa buufataa fi da'oo ogummaa ilmaan Oromoo ta'aa kan jirtu yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota Oromoof ardaa rakkinaa ta'aa jira. Akka kanaan guyyaa fincila diddaa garbummaa gootota wareegamanii yaadachuu isaaniitiif barattoonni 2 barumsa irraa ari'ataman. Isaanis barataa Waaqtolee Raggaasaa Gamteessaa barataa joornaalizimii waggaa 3ffaa Abbabaw Kabbadaa barataa veterinarii laaboraatoorii waggaa 3ffaa akka ta'an beekameera. Kana malees barattoonni akkaawuntingii waggaa 2ffaa baratan 19 irratti akeekkachiifni kenname. Barattoota 19 akeekkachiisni itti kenname keessaa muraasni barattuu Iftuu Margaa, barataa Caalaa Tarfaa, barataa Caalaa Baqqalaa, barataa Dachaasaa Biddiiqaa, barataa Kennaa Waaq, barataa Caalaa Dhugumaa akka ta'an beekameera. Yeroo ammaas barattoonni hedduun diddaa isaanii itti fufanii akka jiran beekameera. Qeerroon barattoonni baha Wallaggaa mootummaa wayyaanee afaan qabachiisan. Gabaasaan qeerroo barattoota aanaa Saasiggaa fi magaalaa Naqamtee akka nutti himanitti wayita leenjii barsiisotaatti barsiisotuma sabboonota ta'anii wayita leenjii barattoota Oppiidiyoon foorichu kanatti immoo barattootaan gaaffiin abbaa biyyummaa fi mirga hiree ofii ofiin murteeffannaan uummata Oromoo akka eegamu gadi jabeessuun hubachiisani. Gabaasaan qeerroo Wallagga baha aanaa Saasiggaa immoo tarsiimoo misooma wayyaanee ilaalchisee mana barumsaa qophaa'inaa Saasiggaarraa shamarri tokko qofti gara yuunivarsiitii darbuun mallattoo fi ibsituu misooma keessan sobaati jedhamu Oppiidiyoo afaan qabachiisan. Oduudhuma wal fakkaatuun barattoota mana barumsaa qophaa'ina Naqamtee, Biiftuu Naqamtee, Biqiltuu Leeqaa Naqamtee fi mana barumsaa Daaloo Naqamteetti gaaffii wal fakkaataan qeerroo barattootaan gaafatamuun wayyaanee rifaachiseera. Gaaffiilee waliigalaa maaster pilaanii Finfinneetii qabee erga gaafatamee boodas rakkoon bulchiinsaa fi dararaan wayyaanee Naqamtee keessatti adeemsifamus gaafatameera. Akka fakkeenyaattis tokkoffaa marfata konkolaataa Naqamtee irratti ijaarsi siidaa jawwee fakkaatamee ijaarame diigamee siidaan gootota leeqaa kan akka Dr. Hayilee Fidaakumaa, Geendaa Buushanii fi ilma isaa Galataa, Dhugumaa Jaldeessoo, Amalaworq Bulii jireenyaa ayyaanaa haa dhaabbatu jechuun gaafatan. Lammaffaa
maqaa isteediyoomii Wallaggaatiin uummati magaalaa Naqamtee fi uummatni Oromoo waliigalatti kan baasii guddaaf saaxilamee fi yeroo duraaf isteediyoomiin Wallaggaa akka baha Afrikaatti isa jalqabaati jechuun uummata keenya waan saamtanii fi sobdan kanaaf wayyaaneen seeraan gaafatamuu qaba. Sadaffaa maqaa misoomaan otuu nu sobdanii wayyaaneen qabxii ittiin gulantaa itti aanutti darban akka malee ta'e jedhee dabaluun barattooti Oromoo naannoo kanarraa maqaa naannoo mijataa jedhuun akka hafan kan taasifame kun haqamuu qaba. Afur mana diigaa fi green area jechuun mana 120 magaalaa Naqamtee keessaa diiguuf karoorsee hambisuu qaba jechuun jabeessanii kan gaafatanii fi guyyaa leenjichichi xumuramu yaada isaanii jijjiiruu qabna maqaa jedhuun barattoonni magaalaa Naqamtee waamamuu qeerroon hubachiiseera. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee sagalee qeerroo hafan waliin turtii gaarii. Maaltu as adeemaa jira? Mootummaan EPRDF TPLF fi uummanni Oromoo gaaffii walabummaa irratti akka murteeffatu dirqamaan dhiibaa jira. Jaalalaanis ta'u bifa biraan biyyattiin kun heera mootummaa tumattee federaalizimiitiin erga buluu jalqabdee waggoota 12 ol lakkoofsiste. Biyya sabaaf sablammii waliin jiraatan kan akka Itoophiyaa har'aa kanatti federaalizimiin sirna bulchiinsa filatamaa ta'uu isaa irratti kan wal mormisiisu miti. Haa ta'u malee baroota 12 agarre kana keessatti sirni federaalizimii maqaaf malee sirnaan qajeelootti kan bu'uureffames kan hojiirra ooles miti. Akkuma buddeena abjuu ta'e jira. Namoota dantaa mataa isaaniitiif dhaabbatan muraasa saboota hunda keessaa bocuun fakkeessuuf ijaaranii biyyattiin ofiin of bulchaa jirti haa jedhan malee kan biyyattii bitaa jiru qawwee TPLF akka ta'e ifa galaadha. Qawween TPLF ammoo to'annaa hin qabu, daangaas hin qabu, seeraafis hin bitamu. Abbaa barbaade ajjeesa. Maaliif jedhee kan isa gaafatus hin jiru. Seerri seeraa olii impaayirattii keessatti isa waan ta'eef dhaddachatti hin dhiyaatu. Daangaa mootummaa naannolees ta'e daangaa biyyoota ollaa isaas hin kabaju. Dirree waraanaattis, yuunivarsiitii keessattis, gabaa keessattis ta'e bakkee waaqeffannaa, manneen kadhataattis ta'e masgiidatti, manneen jireenyaattis ta'e bakkee dalagaa qawween TPLF iddee hundatti argama. EPRDFtiif qawween waan hundumaati. Waan hundumaaf deebiin qawweedha. Furmaanni qawweedha. Malli qawweedha. Amantaaf abdiin qawweedha. Dhimma hundaaf qawweedha. Bakka hundatti qawweedha. EPRDFtiif qawween adda ba'anii hin ilaalaman. Garagaltoo fuula saantima tokkooti. EPRDF jechuun qawweedha. Qawwee jechuunis EPRDFidha. Warri EPRDF ogumas ta'e ogummaa biraa hin qaban. Beekumsi isaanii qawwee qofa. Qawweef jiraata. Qawweetiin jiraatan. Qawweetiin uumaman. Qawweetiin badan. Qawween balleessan. EPRDF afaan isaa qawweedha. Qooqni isaa qawweedha. Yeedalli isaa qawweedha. Daa'imman irratti qawwee. Maanguddoo irratti qawwee. Luba irratti qawwee. Sheekii irratti qawwee. Barattoota irratti qawwee. Qonnaan bulaa irratti qawwee. Paartilee siyaasaa irratti qawwee. Afooshaalee irratti qawwee. Gaazexeessitoota irratti qawwee. Aartistoota irratti qawwee. Waliif walirrattis qawwee. Qawween EPRDF eenyuufuu hin amanamu. Hunduma qorxomsee nyaachuuf foolata. Barcumni isaanii qawwee. Qawwee irra taa'u. Aangoon isaanii qawweedha. Qawween tikfatu. Nyaanni isaanii qawweedha. Qawween saammatu. Walumaa galatti sababi qawwee EPRDFtiin federaalizimiin biyyattii kana keessatti hojiirra oolchuun gonkumaa hin danda'amne. Federaalizimiin sirrii Itoophiyaa keessatti akka hin bu'uureffamne kanneen agarsiisan keessaa muraasa isaanii yoo ilaalle, tokko taayitaan qawween malee filmaata sirrii ta'een hin argamu. 2. Sirna harki irra jireessi qajeelfama kennuun otoo hin taane sirna murna qawwee hidhateen geggeeffama. Fakkeenya otoo Oromoon harki irra jireessi lammiin biyyattii jiru murni xiqqaan Tigrootaa biyya hooggana. 3. Afaan biyyattii keessatti guddaa kan jedhamu
afaan Oromoo afaan biyyaalessaas ta'e afaan hojii biiroolee mana hojii mootummaa federaalaa hin taane. 4. Mootummaan federaalaa seeraa ala taayitaa mootummaa naannolee biyyattii keessa seena. 5. Mootummoota naannolee keessatti bulchiinsota hin barbaachisne uumuun dhaalee bita. 6. Daangaa mootummoota naannolee cabsee lafoota qonnaan bulaa saba Oromoo irraa fudhatee gurgurata. Kanaaf kan kana fakkaatan kanneen olitti tuqaman kunneen qabxiilee muraasa federaalizimii biyya Itoophiyaa gaaffii keessa galchan yoo ta'an keessaafuu dhimmi daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa cabsuun lafoota qonnaan bulaa Oromoo saamuuf yaaluun kunniif dhimmi afaan Oromoo guddicha afaan biyyaalessaa gochuu dhabuu kun akka malee uummata Oromoo mufachiisee jira. Mootummaan EPRDF gama isaatiin mufannaa uummata kanaaf deebii inni kennu qawweedha. EPRDF deebii biraa hin qabu. Sammuun isaanii qawweedha. Qawween qofa yaadu. Bara 2014 keessatti biyyattii kana keessatti wanti barattoota Oromoo irratti taasifameef ammas hin dhaabbanne gocha naaziin lammiilee Israa'el Juwishoota irratti fudhateetiin gadi miti. Kun ammoo ormummaa yookiin alagummaa EPRDF-tiif bittaan Oromoo irra jiru hangamta akka suukanneessaa akka ta'e kan agarsiisudha. Harki EPRDF dhiiga ilmaan Oromootiin kan faalamedha. Ajjeechaaf fidaan ilmaan Oromoo irraa hin dhaabbanne. Erga mootummootiin Habashaa daangaa Oromoo cabsanii mootummaa Oromoo diiganii amantaa Oromoof afaan Oromoo ugguranii dirqamaan afaan qawween Itoophiyaa ijaaranii hanga har'aatti ajjeechaan ilmaan Oromoo dhaabbatee hin beeku. Itoophiyaan Oromoof dachee dararaati. Itoophiyaan Oromoof dachee jannabaa ta'uu ishee irraa kan ka'e Oromoon dachee abbaasaa kan ganamaa sana deebisee ijaarrachuuf akka kaka'u gochaan EPRDF har'a taasisaa jiru kun mirkaneessaa dhufaa jira. Mootummaan EPRDF TPLF fi uummanni Oromoof dacheen isaa dirqamaan federaala jala akka galan taasisuuf qaanii tokko malee yaalaa jira. Kuni ammoo uummanni Oromoo gaaffii walabummaa akka finiinsu karaa saaqaa jiraachuun hubatamuu qaba. Kanaafuu EPRDF gaaffii uummata Oromoof karaa nagaatiin deebisuu dhabuunsaa filmaanni Oromoo walabummaa irratti akka xiyyeeffatu dhiibbaa gochaa jira. Kanarraa ka'uun ilmaan Oromoo qawwee kaasaa jiran barakachaa dhufaa jiru. Yeroo hundumaa gaaffii karaa nagaa ka'uuf deebiin EPRDF qawwee qofa yoo ta'e uummannis gaaffii isaa qawween dhiyeeffachuu mala waan ta'eef TPLF gamanumaan otoo itti yaadee hin badu. Yeroo hundumaa qawweerra ammoo badiisa malee jireenyi hin argamu. Kanaaf EPRDF daangaa Oromiyaa cabsuun isaa uummata keenya gara badiisaatti hoogganaa jira jechuudha. Kun ammoo hooggansa sirrii miti. Qaama kamiinuu fudhatama hin qabu. Dhuma baraa irratti kan mana ijaaru malee kan keessa jiraatu hin jiru. Isa jedhamuuf saffisiisuuf qofa yoo ta'e malee yaada ofii ibsachuun EPRDF biratti akka qawween nama gaafachiisu nan beeka. Kanaafuu anaanis EPRDF bor qawweenatti qabuu akka danda'u shakkiin hin jiru. Ta'us anis daangaa Oromiyaa cabe lafti Oromoo saamamuu isaa hanga lubbuun koo darbutti falmuuf warra murate keessaa tokko akkan ta'eef qawween EPRDF akkan hin sodaanne akka beekamuun barbaada. Ammas dabalee kan akeekkachiisuu feen EPRDF seeraa feera biyyattiitiin otoo hoogganamee wayya. Adeemsa amma itti jiru kanaan biyyattii hokkora Somaaliyaaf Sudaan kibbaatti achi bira darbeetu karaa hin barbaachifne waraana sanyii Ruwaandaaf Burundii keessatti geggeeffametti nu dhiibaa jiraachuusaa isa ifatti balaaleffachuun barbaachisaadha. EPRDF dhangala'uun dhiiga ilmaan namootaa homaatu waan isatti hin fakkaanneef kana gochuu irraa duubatti akka hin deebine kunoo ifatti ilaallee argaa jirra. Garuu gocha akkanaa irraa kan fayyadamu tokkollee akka hin jiraan beekee EPRDF maaster pilaanii lafa Oromoo saamuuf ba'e kana akka dhiisu gaafanna. Gaazexaa Leelloo fuula xiyyeeffannaa fuula 4 irraa kan arganne. Anis kanin isiniif dhiyeesse ani Biiftuu Galmooti. Horaa bulaa.
odoo karreerrarra'u gochoo afaan galaanaatti tantaane ta'uu ta'u jireenya wabii hin qabne kanaan jireenya dimuuf galaana sodaa eentan nagalti lubbuun eessumaan seenaan yaada jiruutti waan lakkaa'uugaa jiruu karree afaanii na fuudhaa ma'uu odoon na fuudhaa shakkuu boruu dhufee galaanni Rabbi ratir kanon hojjete keessa bahu rakkoodhaaf jilbiifadhe rakkinaaf jilbiifadhe harkaa maratee taa'u turtii keessaniif ulfaadhaa jenna. Qophii keenya har'aa goolabneerra. Sagantaa itti aanutti hanga wal agarrutti nagaan nuuf turaa jenna. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.